Siitiingi feesbuukii keessanii kana kan amma isin agarsiisu kana namni hunduu sirreeffachuu qaba. Sababiin isaa balaa guddaa waan qabuuf jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kanatti wantoota garaagaraa dabalaa jira feesbuukiin. Kanaaf feesbuukiin booda kana keessa gaalaarii keenya jala viidiyoo qabnuu fi suuraa yookiin imeejii qabnu kamillee eeyyama keenya malee ofuma isaatii fi viidiyoo ofii isaatiif barbaade poost gochuu eegalee jira jechuudha. Kanaaf siitiingii nama isin agarsiisuuf jiru kana salphaatti ofirraa cufuu qabdu jechuudha. Kana ofirraa hin cufta yoo ta'ate balaa guddaa qaba jechuudha. Balaa guddaa qaba. Wantoota garaagaraa eeyyama keessaniin ala waan bilbila keessan keessa jiru poost isin jalaa godha jechuudha feesbuukiin. Kanaaf feesbuukii keessa seennee walumaan sirreessina jechuudha. Kana sirreessuu fi gara feesbuukii keenyaa seennee gara feesbuukii akkaawuntii keenyaa yookiin gara peejii keenyaa akkuma seenneen sarara sadii gara harka garaanarra jiru kanatti kilikii goonee gara siitiingii ganda pirefeesii bira dhanna. Wal harkifattanii siitiingii ganda pirefeesii kan jirurratti kilikii gootu. Siitiingii ganda pirefeesii irratti kilikii gootaniin booda ammas siitiingii kan jedhu kanatti kilikii gochuudhaan gara keessaa seentu. Gara keessaa akkuma seentaniin akka kanatti isinii fideen booda ol harkifattu jechuudha. Pirifereensi kan jedhu kana jala isaa dhuftanii jala isaarra kaameraa rool sheering kan jedhu kanatu jira jechuudha. Isarra kilikii godhattanii gara keessaa seenuudhaan lamaan banamanii jiran kana cufuu qabdu jechuudha. Oofii gootu. Kana lamaan hin cufne taanaan bilbila keessan keessa imeejii fi viidiyoo jiru salphaatti ofuma isaatii automaatikaalii poost isin jalaa godha jechuudha. Kanaaf kana salphaatti daddafaatii cufadhaa. Baay'ee salphaa waan isin rakkisne waan ta'eef cufadhaa. Viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatinaa. Akkasumas obboloota keessan biroo biraan gahaa jechuudha. Warri beektan beektu, warri hin beekne immoo obboloota keessan biroo biraan gahaa isaanis asirreeffatanii wantichi balaa waan qabuuf jechuudha. Kan sadaffaa irratti argamu kanallee akkuma kana cufuu qabdu jechuudha. Sadan isaa akka kanatti cuftan taanaan balaa kana jalaa ni ooltu. Sana hin taane taanaan miidhamaa taatu yookiin immoo otoo isin hin argin suura keessanii fi imeejii keessan feesbuuk irratti poost argitu jechuudha. Itti gargaaramaa. Laayik gochuu hin dagatinaa. Yeroo gaarii.